Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jirtu obboleewwan kiyya qaalii fi gaggaarii Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baga jiraata isiniin obboleewwan kiyya har'a waan lama isinii qabadhe dhufe tokko Facebookiin yeroo ammaa kana siistema haala jijjiirateen karaa hin taane karaa akka malee namatti dhufee jira. Karaa sana immoo ofirraa ittisuudhaaf wantoota isin godhuu qabdantu jira. Siitiin keessa seentanii sana isin garsiisa. Akkasumas TikTokii gubbaadha viidiyoo isinitti tole viidiyoo keessan cinaa gootanii of cinaa gootanii warroonni hin beekne irra namoonni beektanii jirtanii warroota hin beekneef bu'aa qaba jedhee yaada. Viidiyoo isin jaalatanii viidiyoo irratti waraabuu barbaadan akkamitti akka itti waraabdan isin garsiisa. Nafaana tura. Kallattumaa siitiin keessa singalchaa erga siitiin keessa singalchee karaa gadii kanatti bakka kanarratti cuqaastan jecha bakka kanarra cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda asirra ammallee gad dhuftanii bakka kana cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda as keessa seentan erga as keessa seentaniin booda bakka location jedhu kanarratti bakka kaameraa jedhu kanarratti cuqaastan irra jalqabaati jechaadha. Kun kan hunda isaatu ni jira garuu wanni irra badan kaameraa waan ta'eef erga kaameraarra cuqaastaniin booda akkasitti appilikeeshina as keessa jiru isinii baasa. As keessa laaltanii feesbuuka laaltan. Feesbuukaa fi feesbuukni yeroo ammaa kana hedduu nama saaxilaa jira. Karaa feesbuukaatiin akkuma beekta karaa feesbuukiin namoonni feesbuukii gubbaatti viidiyoo nama maxxansuu fi wantoota garaagaraa jechuudhaan nama hedduu dararaa jira. San waan ta'eef of eeggannoo godhuun dirqama waan ta'eef feesbuukiin kino yeroo irra dho'itanii hayyama hin kennina. Allahu inuma hin jedhina gonkumaa yoo bilbilli feesbuukiin keessan Allahu irra jiraate gadi buusaa jedha. Gadi buusaatti karaa gadii kanatti don't Allahu irra kaahadhaa jecha. Erga don't Allahu irra kaataniin booda irraa deebitanii akkasitti feesbuukii ofirraa cuftanii tanii jecha. Kalammataa karaa tiktokii seentanii tiktokii yeroo seentanii viidiyoo isinitti tola. Fakkeenyaaf amma viidiyoo waan kana waan quraanaa irratti barreessuun barbaada. Maal godhuun qaba bakka tanan dhaa bakka sheerii tana irratti hin dhaa. Sheerii tana irratti erga dhaheen booda as dhuftanii warroonni beeytanii warroonni hin beekne immoo akkaataa itti konni isin garsiisaa kunoo asirra bakka tana irratti cuqaastanii jechaadha. Erga bakka tanatti cuqaastanii xiqqoo takka irraa itti obsitanii akka isinii fidaa jechaadha. Viidiyoo siistema irraan jalaan bukkeedhaan karuma barbaadanii isinii fida. Kun akkuma argaa jirtan kana viidiyoo akka asirratti waraabu fakkeenyaaf kunoo bakka tanarra cuqaastanii filannoo keessanii akka barbaadan filatanii jecha. Fakkeenyaaf yoo xiqqeessitanii waraabuu barbaadan akkasi gootanii yoo guutuu fuula keessanirra waraabuu barbaadan akkasi gootanii yoommoo cinaa keessanii waraabuu barbaadan karaa kanaan fayyadamtanii jechaadha. Akkasitti itti fayyadamtanii isiniin jedha. Akkas kana asitti itti fayyadamtanii ergasii maal gootaniin sheeriidhuma gootanii waa biraa sanirraan eeggatu sheeriidhuma gootanii jecha. Sheerii gootanii viidiyoo kanarra cuqaastanii erga viidiyoo irra cuqaastaniin booda وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا sheerra gootanii hoggaa gootanii immoo asitti bakka kanatti biyyoota filattan jecha. Akkanumatti sheeriin go'ina biyyoota filattanii biyyoota barbaadan irratti dirqama biyyoota sanarra cuqaastanii akka viidiyoon keessan tirindi isinii ba'uuf ergasii sheerra gootanii kallattiidhumaan tirindi isinii bahaa namoonni hedduun hordofaa. Wanni kunillee waan khayrii qabuudha yaada. Viidiyoon yoo isinirratti tole laayik sheer gochuun dagatinaadha. Akkasumas foloo godha. Ammallee uggurama keessan ture guyyaa sadii erga ugguramee reefu ammaan tana reefu har'a naaf gallakkisame jechaadha. Sababi itti ugguramellee kinoo akkuma argaa jirtan kana warroonni akkaawuntii warneengii isin baase ilaa viidiyoo keessan irratti cuqaastanii maaliif akka isin ugguran dura beekuu qabdanii. Fakkeenyaaf hoggaarra cuqaaftan kallattiidhaan viidiyoo isin gadhiistanii namni reeppoorti isinii godha. Amma fakkeenyaaf kunoo asitti nu baase ergaa nu baasisan kunoo viidiyoo dhaan reeppoorti narra godhan viidiyoo kana reeppoorti narra godhaniiti jecha. Eegalee viidiyoo kana reeppoorti amma viidiyoo kanatti heddummaatee yeroo dhufu akhiratti maal godhanii amma reeppoortii guyyaa sadii naaf kennanii amma oolanii torbanii naaf kennanii ergasii guutumaan guututti tiktookii kee dhabama godhanii inni gubanii jecha. Sawwaan ta'eefuu rabbi sodaadha. Warroonni viidiyoo hin taane jibbaa nama tokkootii fi yookaan jibbaa dhuunfaatiif jettanii namni tokko yeroo waa sheer godhe viidiyoo nama sanii reeppoortii guruuppiin taana keessa geessanii reeppoortii namarra godhuu fi namarra gobsiisuurra bu'aa tokkollee waan argattan hin qabdanii. Viidiyoo isinii hin taane yoo barbaadan blookiin osoo jiru reeppoortii waan fidaa hin jiru. Akkasumas immoo viidiyoon takka daawwattee viidiyoo maal godhuu qabda quba keetiin asumarra cuqaasteeti karaa gadii kana. Kuno asumarra cuqaaste bakka onnee cabdu tan agartami onnee cabdu tan irra tuqqee dabarfatu
karaa salphaadhaa barnoonni kiyyaarra kanuma fakkaataa galatooma.